Hai Faaxochi kottar ammoo waan tokko walitti haasofna jechuudha. Faaxotee gastiirra ol baatee abbaan manaa koo akkana na godhee jechaa oolanii waa'ee gaa'ela isaanii gadi guuraa oolan sana jechuudha. Mudannoon si mudatee si mudachuu baatee dirqama gadi guurta miti gastiirra yookaan immoo rakkoo gaa'ela kee haxxee miidiyaa gubbaarratti nama mari'atta miti jechuudha. Kalaas egaa jireenya jalqabdees wanni hammanaatti isin iyyisiisu tokkollee hin jiru. Mudannoo ishee yoo himte rakkoo hin qabu aloonni irraa barata barumsillee ni jira bakkatti dogoggorrii uumamus ni jira jechuudha. Ijoolleen amma naguma abbaa manaa koo akkas naan je'ee na mari'atee jaalalleen koo akkas je'ee na mari'atee maatiin koo immoo akkana je'u anaaf abbaan manaa koo immoo akkana inni mari'anneerraa ajjattee na mari'atti haxxee hawwiitiin qoyaan kan hin jiru. Yaanni hawwii gaariidha. Isheen achi faayidaa argachuu dandeessi. Fooloon deemuufii danda'a jechuudha. Hundumti keenya iyyuu maalis ta'u hanga laayikii yookaan sabskraabii ta'utti faayidaa barbaanna jechuudha. Geessanii ta'us garuu otoo gaa'ela irratti xiyyeeffachuu baattanii gaariidha. Hoolonni tokko ni jiru. Hoolota jechuun immoo garraamii kanama namni jiru fu'ataa deemu jechuudha. Amma hawwiin yaada isheetiin kan isheen kana go'i hin ta'u sana go'i isa hammaatii kee aga inni hin soba akka se'etti isheetti hoolittiin ishee achumaan naqxe jireenya ishee diiguu dandeessi jechuudha. Ari kan hin jiru nama mari'attu moo waa'ee gaa'ela keessanii ugaansanii jira. Dabalataan immoo nama muuxannoo gaa'elaa hin qabne nama gaa'ela keessa hin jirre tokko gaafattee mari'attu sheem guddaadha. Anama gaa'ela kee hin jira nama gaa'ela hin qabne tokko aqee yoo waa mari'a'e bakkatti na fayyadu qaba bakkatti hin fu'anne immoo nan qaba aqee isa faana mari'a'e kun immoo viitaaminii isa jedhanii dhiiga dabalawa maal jedhanii warri hanqina dhiiga qabdanii bita'aatii uga ganama qursii booda tokko ishigii isa bitama 20 keessa jira tokko ugdochuu bishaan xiqqeessitanii itti gootanii akkuma burtukaanaa uga qorichattanii sodaatiina anamma lafaan martoon qaba hanqina dhiigaan qaba. Akkanumatti of shakke ugaan siniin jedha jennaanii birrii 27tiin sanu birrii isaaniitiin yaari birrii kootiin birrii 27tiin faarmaasii natti fakkaata achiitii bitanii naaf fidanii qursii booda isa liqimsachuudha. Viitaamin A, viitaamin B, viitaamin C tokkoffaa sadaffaa lamaffaa sadarkaa qaba waan ta'eef warri barbaadan bitachuu dandeessu yaa Faaxochi. Ageessanii mee ilaala yani yoo fooyyee qabaate ittuma fufa fooyyeen qabu taanaan immoo zibaalaa keessa buusu ageessanii akkasii maal googa namni yeroo waan tokko nyaata gahaa yeroo hin arganne akkanuma hanqinni dhiiga gadi bu'aa yoo cinqiin sitti baay'atellee silkii kana qorqorta yoo ta'ellee assaabii guddatta hoteellee himmi amta waan ta'eef akka koon ta'iin habiibtitiyya ageesse akkana jireenyi dacheen guutu amma kanaaf intala wayii tokkoon taazzabe dura itti ageeffaa nama mari'atti dura itti waliin turreerraatti gaafa walii farramne immoo itti maatiin akka ajaa'ibatti nu diggisaniiti bareedanuu gooniiti walii farramne yookaan qubeella walii gooneetti isa booda waliin turreetti eegasii biyya arabaan tureetti ammoo galuu fi'aatti gaafa achi uftu ofeensi madhaa yookaan immooti manumatti gallee waliin jiraanna naan jee abbaan manaa koo watteeni tokkoffaa farramteetti egaa gaa'ela durammoo axxee otoo gaa'ela abba eerattee biyya hin beeksisii waan axxe sagaagaltes ta'uu danda'a hin beekamu waliin turrechuun hiikkaan qabu kanuma jechuudha. Otoo amma hawaasni bareeraa ta'e boolee xaqeeffatee mirga isheeti ugaan siniin jaanii anumarraa ka'e muuxannoo koorraa ka'een yaada siniif ibsachuudha akkasitti hawwiitti himte kanaafiyyuu inni immoo manumatti gallanaan je'ee warri keenyallee kanaan dura diggisii baay'ee nu godhaniiru waan ta'eef ammoo maatii rakkisuu hin barbaadu maatiin koos hammanatti badaa miti rakkoo hin qabu. Natti ka ujee hiyyaaduu dura aarsaa kamuun kanfalaniiru kanaafiyyuu akkasinaan jee akkamiin go'a hawwii attennaan badasi atten qabee afaan kee qabeen afaan kee aqiiti warra keetti gallisanii ji'u dhiisi miti ofii ufte ofii maaloo taate
ofii peestaalii kee qabattee ufte siin jaa borummoo ittiin ama kun fu'atamaa dhuguma. Bultii irratti otoo waa baay'ee haasa'uu baattanii gaariidha. Jechuun sababa keetti namni tokko yoo wal dhabee madaa hin fayyine sitti ta'achuudha geessanii. Kanaafuu amma eega maatiin farramee kenne. Farramee booddee immoo erga waliin jiraatanii booleetti haqee yoo fu'ate rakkoo hin qabu. Ela qilleensarra wal baranii yookaan otoo maatii hin bariin firri hin bariin booleetti haqee fu'atee achumaan immoo isa yeroo axutu fokkisa hamma tokko malee ishee mi'a malee maatiin bareera taana rakkoo hin qabu. Anama fakkeenyaaf biyya galee manuma maatiitti walii farramne jechuudha. Walii farramnee booda immoo egaa haalli tokkos ni jira. Namoonni jireenya namaa kana keessatti gidduu walii xilliq akka titiisa ta'an ni jiru waan ta'eef borakkaa saba namaatii walirraa adda ba'an waan beeknuufi yeroo malee fi sa'aatii malee gaa'elatti galle jechuudha. Maatiin bare miti isaanis farramanii nus walii farramne miti khalaas maatiin nu kenne miti isaan wada biyya arabaa kana dhufe jechuudha. Hanga amma asiin jira. Ama boolee dhuftee nan fudhattu lakki mana warra kottiin gal achitti dhuftee na fudhatta malee hin jaare hin jiruuni. Ufeen na fudhata yoon barbaade sargii yoon barbaade isuma faana galee mana maatii kooqee maanni mucaa 2-3-4 qabu sargiin goota waan ta'eef mana maatii kooqee inni immoo seeraan sargii gootee ufee na fudhachuu danda'a. Akkanatti xuruudha jechuudha. Ageessanii malee amma hin ta'uu anoo qalbii koo jijjiireera yaada koo jijjiireera hawwii tokkos naan jee yoo jette intalli kun eenyu wal aba beektu mucaa sana faana wal abu jechuudha. Humna ishee abuu dandeessi waa baay'ee abuu dandeessi jechuudha. Tarii immoo maatiin diggisuu hin feenes ta'uu danda'a. Tokkoffaa haalli nageenyaa badaa miti. Haalumti jireenyaayyuu badaa miti. Namni ammanatti sargii isaa minaaminii fe'uu hin jiru jechuudha. Biyya keenya keessa waraana jira waan ta'eef waan akkanaa yaada. Ol baatanii asimaa gadi hin guurii naannoo fe'ee tochee ageessanii jireenya mataa keessanii matuma keessan mari'adha. Yoo immoo dabbaramummaa fi yeroo itti dabarfachuu fi maanni waan qubna garaa akkamitti haasutu nama baay'ee isin dhaggeeffata bara. Hawwiin ani nama 3-4-5-6-7 iyyuu heerumuu nan danda'a. Inni birrii na gaafata taanaan inni maali zarraaf kolkolo birriin biyya arabaa ugaan siniin jaa yoo hojiirra oolchite malee waggaa 2 sirran taa'u. Kan walitti hafu siifi isadha jechuudha. Gaafate abdee inni immoo argata bara. Ageessanii malee birrii makanaa fe'attanii mataa hin facaasiinaa, hin iyyiinaa, hin waciinaa. Ani mataan koo birrii irratti ergeen jira, walmaan jiraanna. Gaafa ati duwwaa taate isatu qaba. Ageessanii jireenya isa qilleensarraa wal bartanii sana sodaa malee ammanatti hin sodaatiin asa kaan ageessanii dhugaadha. Dhiirri amma harki caalaan birrii barbaada. Garuu immoo inni birrii barbaada jettee hunda hin sodaatiin ijoollee hin sodaachisiin akkanatti hoolonni tokko bultii isaanii diigu gaa bultiin diiga immoo waaqa nama dhiisu ogaan siniin jedhu ankeelle si hin qajeelu bultoon kee dhiiruma lakkoota akkuma ofitti raajaa jirtu ageessanii ani faaxi tokko rooshin dogoggoroo hojjettu na ishee qeeqaani ageessanii kanadha. Wada feesiyoon waraabee mukeeffan bana mukeeffiin koin iyyaayyuutiin sagalee nafa waraabaa jira. Kanaaf hawwiin bultoo keessa hin jirtu bakka gaafa inni abee ati qoyaani kan hin jiru isin qabeenya kana qarshiin barbaadote gaa'ela keessatti qarshiin kee birriin kee siin fayyadu ta'eeti obboleessa keetti kenni abiibtiiti obboleessa keef kenni haadha kee abbaa kee aashisiiti qabeenya kee aqisa sanatti heerumii daaraa hurgufisa faana jechuudha cittoo kee hooka'u ageesse birrii keenya fudhannee heerumnu qabeenya keenya qilleensarraa deessaaree akkam taata qoyi ogaaseen jira qilleensarraa deessaa qilleensarraa hundaamu dhiira malee hin jiraattu akkam taata qabeenya kee kana obbolaa kee aashisuuf hin dandeessu kan dhaalu ala keeti ala gochuuf immoo dhiira si barbaachisa qabeenyi hin dhufti abiddi tokko balaa itti ka'ee gubachuu danda'a konkolaataa yoo ta'e qilee bu'uu dandeessi namni mataan isaayyuu bari otoo hin beekamii hin du'a waan ta'eef amma kanatti kateen horgufiinaan siniin jedhaan. As yeroon akkas immoo gaditti guursiin jechuu miti bar maqaa keetiin godhadhu walakka ammoo isa faana waan barbaaddee go'iin siin jedha. Yoommoo wadiin qabiina isii wata ta'ee innis waxxir jechuu barbaada yoo ta'e gaafa waa guggate mootummaan adda sinii hiraachuudha. Ageessanii maal dur dubartoonni amma biyya arabaa ufennaanii
haalli faashinii istaayiliin waan tokko jijjiirame malee dubartiin bar gaafa heerumtu maal akka fu'atte heerumtu beektaati. Manatti sargii guutte yoo heerumte yoo ta'e dirqama guuttatte hatti. Yoo otoon guuttatiin heerumte yoo ta'e immoo gaafa millaashii maal guutte hatti beette sitti hima aggeeffadhu ishee birriitti jijjiirame naan malee. Harka maatii irra baatee of dandeenyaan malee dubartiin tokko gaafa heerumtu qullaanattu burqabeenyi fu'atte hatti. Ageessanii waan isheen fu'atte sangaa yookaan horii fu'attee galtii. Gundoo distii waan lallee wanti hundi mataa ishee irraa ageesse nyaata waan lallee daakuu barbaree minaaminii kana waan mana keessa kotota mana keessa saaxinii xarapheessaa wambarii isarra biyya arabaa teenye mana keessa guuchisnu mana kiraas haa ta'u mana dhuunfaa keenyaas haa ta'u ageesse kanaafuu irri jechuudha ugaan siin jedha inuma bayyaanna taate amala godhatti faana jiraate taanaan yoo immoo duurii yoo ta'e amaatee amala hin qabu yoo ta'e sinuffisiisa yoo ta'e waan ati hojjettu hojiirra noosh yoo ta'e sitti siin faradu jechuudha hin jiru warra akkasiis. Kanaaf iyyuusa durboota baadiyyaas ta'e magaalaas ta'e gaafa heerumtu qabeenya fudhattee ni atti hinumayyuu lafa baadiyyaas ta'e malee lafichi otoo akka magaalaatti otoo gammattanii akkuma biyya arabaa teenyee bitannuuti jechuudha kolkoloota ishee. Senem jibbu garuu ani akkanumatti walitti himna akka qeeqaatti ageessanii malee gaafa heerumtu jaallattas jabbeetee si waa fu'attee hinuma heerumta dirqama si barbaachisaa jechuudha. Ogaa tokko lafa namaa kennu maatiin barbaadde immoo wayyaa siin kennitaa hin fu'attas ageesse kalbaa.